Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwataatii jirtan televizyinii OBS televizyinii OBS keenya har'aatiin keessummaa qabannee dhiyaanneerra. Keessummaa keenya toora Skype'tiin kan nuti gaaffiif deebii waliin taasifnu. Keessummaan keenya har'aa Obboo Jawar Mahammad xiinxalaa siyaasaa fi Daareektarii OMN. Egaa Obboo Jawar Muhammed wajjin turtii taasifnu daawwattoonni keenyas akka hordoftan isin affeerra bosona dheeressaati. Obboo Jawar affeerraa keenya kabajanii nu argamuu keessaniif guddaa galatoomaa. Egaa gaaffiif deebiin kun miidiyaa biyya keessaatiif isa jalqabaatis natti fakkaata. Waan yeroo keessan nu hirtanii affeerraa keenya kabajanii argamtaniif jalqaba ulfina argadhaan jedha. Bosona fi gareen OBS galatooma hojii hedduudha hojjechaa turtanii ukkaanfama keessaa baatanii sadarkaa amma irra geessanii fi hojii amma hojjetaa jirtaniif hedduun isin dinqisiifadha. Baga kana waliin geenyeen jedha. Hayyee Obboo Jawar galatoomaa jecha keessumaa tokkummaan Oromoo yeroo ammaa kana argame waggoota dhiyoo as tokkummaan argame kun hedduu namoota hedduu biratti baay'ee jaalatameera jechuudha. Tokkummaa uummata keenya amma argame kana gara fuulduraatti jechuudha. Tokkummaan kun ititee akka gara fuulduraatti deemuuf maaltu ta'uu qaba jettu? Dhugaadha, tokkummaan uummata tokkoof barbaachisaadha. Waan barbaadan argachuudhaa fi diinarraa aananii argamuudhaaf tokkummaan barbaachisaadha. Tokkummaan kun garuu bu'uura qabaachuu qaba. Tokkummaan kun eenyummaa saba sanii irratti hundaa'uu qaba. Tokkummaan kun dantaa saba sanii gara fuulduraa tarkaanfachiisuu irratti, naashinaal intarest gara fuulduraa tarkaanfachiisuu irratti fuulleffachuudha qaba. Tokkummaan kun hojii irratti fuulleffachuu danda'uudha qaba. Kanaaf sadarkaa bilchinni isa boorummaa uummata keenya amma irra gaheetti, sadarkaa hubannaan uummata keenya irra gaheetti akka Oromoo tokko ta'uu qofa osoo hin taane dantaa Oromoof Oromummaa fi Oromiyaa irratti tokko ta'uu danda'uudha qaba. Dantaa kana immoo hojiitti hiikuu irratti tokko ta'uu danda'uudha qaba. Unity of purpose kan jennu san jechuudha. Kanaaf dhugaadha, tokkummaan barbaachisaadha. Tokkummaan sun garuu tokkummaa afaanii qofa osoo hin ta'in tokkummaa onnee, tokkummaa harkaa, tokkummaa miilaa, tokkummaa miiraa ta'uu danda'uudha qaba bosona. Daawwattoota keenya televizyinii OBS kan daawwataatii jirtanii keessummaan keenya har'a immoo Obboo Jawar Muhammed xiinxalaa siyaasaa fi Daareektarii OMN. Egaa gaaffiif deebii keenya itti fufna. Obboo Jawar keessumaa tokkummaa amma uummanni keenya argate kana cinaatti jechuudha. Dhimmoonni garaagaraa ni jiru. Dhimmoonni kun dhimma siyaasaati. Namnu siyaasaa waan jaalatus ni qaba, waan mormus ni qaba jechuudha. Siyaasa keessatti deeggaruunis mormuunis uma jirti. Egaa waan deeggaranii fi waan morman sun garaagarummaa siyaasaati. San caalatti jechuudha sanarra darbanii eenyummaa yookaan bu'uura isa ganamaatiif akkaataa kamiin wal ta'uu irratti yookaan immoo wal qabatanii gara fuulduraa deemuu irratti hojjechuun barbaachisa jettu. Egaa biyya kana keessatti Oromoo fi Oromiyaa fi Oromummaa dubbachaa siyaasaan alan ba'e jechuun dandeessu. Atuu siyaasaan alan ba'e yoo kan jettu taate Ormi dhiibee itti si galcha. Aadaa keenya irratti, eenyummaa keenya irratti tokko ta'uu danda'uudha qabna. Injifannoolee hanga ammaa argamsiifne. Injifannoo siyaasaa taatu, kan diinagdeessaa taatu, kan aadaas taatu hanga ammaa argamne tiisuu irratti akkasumas gara fuulduraa keessoo keenyatti nagaa argannee, ollaa keenya wajjin nagaa argannee deemuu irratti tokko ta'uun barbaachisaadha. Tokko hoggaa jennu dhaaba tokko jalatti yookiin immoo garee tokko jalatti tokko haa taanu kan jedhu osoo hin taane walii keenya jidduutti hafuura qulqulluu, hafuura nagayaa, hafuura jaalalaatii fi hafuura wal kabajuu uumuun barbaachisaadha. Keessattuu immoo Oromoo biratti wal xiqqeessuu dhabuun, Oromoo biratti keessattuu waan waloota irratti waliin dhaabbachuun tokkummaa kana cimsuudhaaf faayidaa qaba. Egaa Obboo Jawar akkuma kaastanii qabsoon keessumaa erga dhiheenya asillee taasifame bu'aa bayii hedduu keessa kan darbe. Egaa qabsoon kun waggoota dheeraa baroota dheeraa uummata kanarrallee turu jechuudha. Amma qabsoon kun kanarra geesseetti. Qabsoo amma kanarra geesse kana gara fuulduraa saba kana qabsoo akkamiitu eeggata waan inni amma argate kanaaf jechuudha. Fuulduraaf immoo qabsoon isaa gara fuulduraa maali jettu? Egaa wanni dura akkuma reefu jeetti injifannoolee hanga ammaa argaman waggoota 50-60 dabre kana keessatti injifannoolee argaman akka duuba ishii gaanne eegsisuudha barbaachisa. Akka
losing goone eegsisuu barbaachisa. Itti aansee gara fuuldura immoo saffisaan deemuu danda'uu qabna. Sadarkaan amma irra jirru kun sadarkaa haalaan yaaddeessaadha. Sadarkaa doongorri guddaan itti hojjetamudha. Amma dura yeroo adda addaatti akkuma dubbadhetti qabsoon akka fiigicha maaraatoonitti yoo kan fudhatamu taate yeroo ammaa meetira 100 takkitti gara dhumaa jirtu staadiyeemii seennee jirra jechuudha. Doongora kiiloomeetira 42 duraati irratti doongora guddaa hojjechuu dandeessa. Meetira 100 dhumaa sanarratti staadiyeemii keessatti doongora xiqqaa hojjetu taate namummaa si duuba suuta deemullee si dura bahuu danda'a jechuudha. Kanaaf doongora hojjechuu hin qabnu. Kan biraa qabsoon akeekni qabsoo uummata Oromoo nagaa qabaachuudha, misooma qabaachuudha, dimokiraasii qabaachuudha. Qabsoon hanga ammaa argame, injifannoon hanga ammaa argame kan eegsifamuu danda'u gara sirna dimokiraasiitti yoo ceene jechuudha. Kanaaf uummanni keenya filannoo itti aanu irratti fuulleffannaa guddaa godhachuu danda'uu qaba. Filannoon itti aanu filannoo nagaa, filannoo ifaa fi bilisa ta'e akkasumas kan paartileen humnaan wal dorgomuu danda'an keessatti hirmaatan akka ta'u gochuu danda'uu qaba jechuudha. Kanarratti warri mootummaa keessa jiran jaallan keenya obboleeyyan keenya mootummaa keessa jiran seeronni fi bulchiinsi filannoo kan walqixxummaa paartilee eegsisuu danda'u, kan nagaa eegsisuu danda'u akka ta'u irratti paartilee mormitoota wajjin waliin mari'atanii karaa qabsiisuu qabani. Paartileen mormitoota ammoo humna isaanii jaarrachuu fi jabaachuudhaan qophaa'uu danda'uu qabani. Uummanni keenya immoo garee lachuurrattu dhiibbaa gochuudhaan gara filannoo kanaatti dhiibuu danda'uu qaba. Maaliif injifannoon kamiyyuu hanga mootummaa uummataan filamee kaayame bakka qabaannutti saamamuudhaaf yookiin immoo caccabuudhaaf hiree guddaa qaba. Injifannoo kana eegsisuudhaaf mootummaa dimokiraatawaa dhaabuun barbaachisaadha. Mootummaa dimokiraatawaa qabaachuudhaaf immoo filannoo nagaa dimokiraatawaa fi wal dorgommii keessatti mul'ate qabaachuu qabna jechuudha. Ayyeega daawwattoota keenya televizyiinii OBS nu hordofan waliin gaaffiif deebii taasisaa jirra. Obbo Jawaarii daawwattoonni keenyas nu hordofaa jirtu. Gara gaaffii keenya ittaanutti yoo ceene erga dhiyeenyaa as mootummaan hidhamtoota siyaasaa hiiksisuu wal qabatee jechuudha. Hojii baay'ee akka hojjete ni himama. Duraan mootummaan hidhamtoonni siyaasaa iyyuu hin jiran biyya kana keessa sadarkaa jedhurra kan inni jiru. Amma garuu haa ta'u hidhamtoonni siyaasaa jiraachuu amanuudhaan sun ta'aatii jira. Kana birallee darbee erga dhiheenyaa as Obbo Jawaar siniin dabalatee jechuudha. Yakka shororkeessummaadhaan himatamtanii miidiyaa OMNs dabalatee himanni kun yeroo ammaa adda citeera. Tarkaanfiiwwan amma mootummaan fudhataa jiru kun kan hunda hirmaachisedha jettanii yaaddu? Egaa jijjiiramni dhufee kun lafaatti hin dhufne lafee fi lubbuu obboleeyyan keenyaatiin qeerroo keenyaatiin uummata keenyaatiin kan dhufe mootummaan biyya sanii sagalee uummata Oromoo ukkaamsuudha. Ukkaamsitee cuqqaaltee saamicha itti fufsiisuudhaaf yaalii guddaa goote waggaa afran darbe kanatti. Haa ta'u garuu murannoodhaan tarsiimoodhaan irra waan aanameef cunqursaa biyya san bituun akka hin dandamne adaduma cunqursaniin ufiifuu laaffatanii sadarkaa kuufuu fi adda bittinnaa warra waan gaaniif ifiif lubbuun baraaruudhaaf jecha jijjiirama tooftaadhaa godhanii harka kennanii hidhannoo garuu ni hiikanne harka kennanii hidhannoo ni hiikanne. Kanaaf gara qawweetirraa gara xarapheezaatti dhufaa jiranii. Kana keessa hidhamtoota siyaasaa badii tokko malee hidhan gadi lakkisuun himannaa sobaan nurrattis banan kaasuun waan gaarii. Uummanni Oromoo jabaatee dhufuun mootummaa san keessattuu warri mataa jabaatuu fi warri uummata saamuu uummata dhiituu barbaadu mo'amanii warri hamma tokko uummataaf naatoo qabanii fi jijjiirama fiduu barbaadan gara fuulduratti akka bahan hiree uumee jira jechuudha. Warri akka Dr. Abiyyis ta'e warri akka Lammaa akka gara fuulduratti dhufan godhee jira. Kun hiree gaariidha. Hiree kanarratti uummanni keenya osoo wal hin raanfanne warri jijjiirama fiduu barbaadu kana deeggaraa osoo hin ganne immoo humna isaa jabeeffachaa deemuudha qaba. Ceesisuu irratti jabaachaa deemuudha barbaachisa. Bosona. Haa ta'u gara gaaffii keenya kan ittaanutti ceenaa keessumaa immoo hojiiwwan mootummaan amma hojjetaa jiru kanarratti jechuudha. Mootummaan kan inni jechaa jiru waltajjiiwwan garagaraatti yookaan immoo karaa garagaraatiin jechuudha. Yeroo nuuf kennaa yeroo mootummaaf kennamuu qabaa mootummaan al takkatti yookaan yeroo tokkotti waa hunda waan hojjetuu miti yeroon hin barbaachisaa ni jedhama. Wanni amma tarkaanfiiwwan amma mootummaan fudhataa jiru hojiiwwan sirreeffama garagaraati jedhee kan hojjetaa jiru kunii fi akkasuma mootummaan immoo yeroo kan gaafatu mul'ataatii jira. Haguma jiru kanatti jechuudha. Tarkaanfiiwwan mootummaan amma fudhataa jiru kun
fi yeroon kennamaa jiru kun waan wal madaaluudha. Yeroo kennamaa jiru kana keessatti deebiin uummataaf deebi'aa jira jettanii yaaddu? Laali maal seete boleeskiyya namni baay'een naagala yeroo hoggaa jedhu yeroo kennamee fi gaariidha garuu yeroon ce'umsaa akka billiqiiti akka baraqee bakakkaan hoggaa buudee mulbilliq jettuu saniiti. Yeroo sanitti daddaftee yoo waa hojjette malee deebitee dhaamti jechuudha. Transitional period kan jennuun kun hedduu gabaabaadha. Kanaaf yeroo banamte hiree banamte sanitti saffisaan fayyadamuudha barbaachisa. Hojii gaggaarii hojjetaa jiran obboleeyyan keenya hojii gaggaarii hojjetaa jiran garuu hojii san keessaa wantoonni hojii isaan hojjetanis taatu injifannoo uummanni kun argate hidda isaa lafa qabsiisuu danda'an hanqataa jiran. Keessattuu seerota jijjiiruu qaban. Yeroo ammatti biyya keessatti Oromoon olaantummaa siyaasaa argatee jira. Yaada keessatti opiniyoon waliigalatti sadarkaa Itoophiyaatti Oromoon olaantummaa siyaasaa argatee jira. Olaantummaa siyaasaa arganne kana dhugaa siyaasaa arganne kana dhugaa seeraa gochuu danda'uudha qabna. Olaantummaa seeraa ta'uu danda'uudha qaba. Siyaasaan seera irratti hundaa'in, siyaasaan caasaa irratti hundaa'in qilleensa irratti hafti. Kanaaf seerota sirna abbaa irree olaantummaa garee xixiqqoodhaa biyya sanitti akka tuulamu godhan sani seerotaaf gochoota sirna dimokiraasiitiin bakka buusuu danda'uudha qaban. Fakkeenyaaf labsii yeroo muddamaa saffisaan kaasuu danda'uudha qaban. Labsii miidiyaa ugguree isinillee ugguree isin rakkisaa ture san kaasuu danda'uudha qaban. Labsii farra shororkeessaa ka paartiileen Oromootii fi kanneen biroo ummataaf qabsaahan sobaan akka farrajaman godhe san kaasuu danda'uudha qaban. Labsii jaarmaalee hawaasaa yookiin immoo civil society law jennuun ka akka jaarmaalee hawaasaa biyya san keessatti hin dagaagine ugguran san kaasuu danda'uudha qaban. Paarlamaan biyyattii akka hojjetu gochuu danda'uudha qaban. Seeraa fi bulchiinsa filannoo jijjiiruun gara sirna dimokiraasiitti deemuu danda'uudha qabna. Arra qabsoo cimaadhaan, wal'aansoo cimaadhaan olaantummaa siyaasaa arganne kana seera qabsiifachuu danda'uudha qabna. Seera qabsiifachuudhaaf ammoo aangoo yookiin immoo taayitaa arra Oromoon qabate kana taayitaa uummataan kenname liitimaayis gochuu danda'uudha qabna. Filannootti seenuu danda'uudha qabna. Kanaaf gara filannootti deemuu qabna. Gara filannootti deemuudhaaf immoo seerotaa fi gochoota farra dimokiraasii ta'an kana kaasuudhaan kan dimokiraatawaa ta'aniin bakka buusuu nu barbaachisa. Obbo Jawar Gaaffii deebii keenyatti fufnaa daawwattoonni keenyas egaa nu hordofaatii jirtu. Obbo Jawar keessumaa yeroo ammaa dhaabbilee siyaasaa morkattoota gidduutti keessumaa gama saba Oromootti yoo dhumne jechuudha. Yeroo kanatti namnu paartii hedduu jalatti hiriiruu caala yookaan paartii garaagaraa jalatti hundaa'uu caala. Gara tokkotti yookaan gara walitti dhiyaachuutti yoo dhufame irra caala. Kun immoo paartii garaagaraa jalatti namni yoo hiriire sagalee keenya adda facaasaa yeroon nuti itti wal morkinu hin geenye yeroon sagalee keenya itti walitti finnu malee wal facaafnaa kan jedhamutu jira. Mee kanarratti Obbo Jawar maal jettu akka amma jedhamaa jiru kana jechuudha. Gara tokkotti walitti dhufuu moo yookaan immoo akkaataa paartiiwwan namnuu filatee jechuudha jalatti hiriiru kanarratti mee maal jettu? Lachuu godhaatee deemuu dandeenya bosona wal morkaatis wal utubaatis deemuu dandeenya. Fakkeenyaaf warra siyaasatti nu miidiyaatti haa fudhannu. Isin OBS gaggeessitu. Nuti OMN gaggeessina. Obboleeyyan keenya immoo OBN gaggeessu. Teknooloojiidhaan wal gargaaruu dandeenya. Waggaa alagaan miidiyaa Oromoo irratti dhufe wal bira dhaabachuu dandeenya. Wal immoo dorgomna. Kwaalitii irratti qulqullina irratti wal dorgomna. Sagantaa isi caalu Usmaan qopheessuu irratti ati immoo Usmaan caalu qopheessuu irratti hojjechuu dandeessa gartee. Complementary competition kan jennuutu jira. Wal dorgommii wal utubu gochuu danda'uudha qabna. Uummanni Oromoo cal'iseetuma nyaata gara tokko wal fakkaatu qofa nyaachuu danda'uu qabu. Baffee qabaachuudha qaba. Filannoo qabaachuudha qaba. Faranjiin maal jetti? Don't put all your eggs in one basket jedhan. Killeelee qabdu hunda qircaati takka keessa gahuun qabdu. Hiree qaba filannoo adda addaa qabaachuu danda'uudha qabda. Kanaaf paartilee hedduus qabaannee addaan cirachuu hin qabnu. Haa taatu garuu paartilee jajjaboo jaarrannee paartileen kun imaammata wal dorgomu lafa kaayanii Oromoo jidduutti. Oromoon kamtu irra wayya, hogganaa kamtu irra wayya, imaammata kamtu irra wayya, tarsiimoo kamtu irra wayya jedhee keessaa laallatee filachuu danda'uudha qaba. Hoggaa alagaan nutti dhufu immoo waliin dura dhaabbanna. Walii keenya jidduutti wal dorgomna.
hamma tokko tokko wal qoccola wal dhidhiibaa ka irra wayyaa uummanni keenya akka filachuu danda'u haala mijeessina. Hoggaa ormi nuti dhufu immoo fuullee tokkoon deemaa jira. Yoo ilaalte waggoota afran dabre kana keessatti opiniyoodhaan hedduudha wal falaxaa turre. Hoggaa garuu wayyaanonni itti ka'anii hoggaa ormi itti ka'u bira dhaabbannee falmaafii turre jechuudha. Amma akka gartanitti opiniyoon obbo Lammaan faan Dr. Abiy faan mo'atanii jechuun filannoonis ta'uu baatu sirna san keessatti deemaa jiran. Deeggarsa cimaa ni goona. Haa taatu warummoo gara filannootti immoo deemnee tarii immoo warri isaanirra wayyaa jiru jira moo hin jiru san uummanni argachuu danda'u qaba. Ijoolleen kun waan gaarii hojjetaa jiran. Garuu uummata waan hin filamnii fi konfidensii gahaadhaan gara fuulduraa deemuu hin danda'an. Leejitimasii takkaa'u fudhatama qabaachuu danda'u qaban. Kanaaf taayituma har'a qabsoo fi wareegama guddaadhaan arganne kanaahu uummatatti geessine uummanni gamaagamee akka haaromsu yookiin immoo haaraatiin akka buusu gochuun hedduu murteessaadha. Sadarkaa garaagaraatti mootummaan haaromsa geggeessaa jira jedha. Haaromsi kun ammayyuu hin xumuramne akka mootummaan ibsaa jirutti. Haaromsi amma mootummaan taasisaa jiru kun yookaan immoo sadarkaan amma dhaabni keessumaa paartiilee biyya bulchaa jiran keessa OPDO'n akka paartii yookaan dhaaba siyaasa tokkooti. OPDO'n aangoo biyya bulchuu kana of harkatti qabachuu danda'eera jenna yookaan aangoo san qaba jenna. Gama biraatiin immoo sochiiwwan akkasuma immoo qabsoo yeroowwan darban kana keessa taasifamee fi sabni keenya kun amma irra ga'e kana keessatti qooda qeerrootu olaanaadha jedhamee himama. Qabsoon qeerroo gara fuulduraa kunoo maal ta'utu jiraata? Biyya san keessatti humni guddaan irra jiru wama lama. Tokko humna biyyaa humna mootummaati state power kan jennuun kan wayyaanonni harkaa qaban amma tokko immoo OPDO'n harkaa irraa sharafatteedha. Humni guddaan lammataa humna qeerrooti. Mootummaa lama jira biyya san keessatti. Humna immoo bifa sirna qabuun responsibly fayyadamuu barbaachisa. Kanaaf qeerroon keenya akkuma jijjiirama har'a fidetti hidhamtoota gootota isaa mana hidhaa baasee of bira dabree ormallee bilisoomsee dhiichisiisaa jiru kanatti itti gaafatamummaan deemuu danda'uu qaba. Jijjiirama transition ce'umsa kana of eeggannoodhaan eegaa deemuu danda'uu qaba. Humnoota jijjiirama fidaa deeman humnoota jijjiirama fiduu yaalaa jiran deeggaruu qaba. Humnoota jijjiirama kana gara duubatti harkisuu yaalan immoo dura dhaabbachuu danda'uu qaba. Keessattuu akkuma reefu jedhetti yeroon jijjiiramaa yeroon ce'umsaa kuni yeroo sirni abbaa irree laaffataa deemudha. Rule of the gun takkaa'u bulchiinsi qawwee laaffataa gara bulchiinsa heeraaf seeratitti rule of the law yeroo itti ceenudha jechuudha. Ce'umsa kana keessa gaaffiitu uumama, baniinsatu uumama. Kanaaf jeequmsi haalli itti uumamu, haalli hin taane haalli itti uumamuu danda'a. Anaarkii kan jennu kun uumamuu danda'a. Kanarratti bakka tokko tokkotti amma waan tokko tokko argaa jirra. Yakkoonni tokko tokko dhugaa uumaman agarra. Kana qeerroon qeesaa, safarasaa, magaalaasaa, aanaasaa, godinasaa tiksuu danda'uudha qaba. Gara jeequmsatti yoo kan seenu taate maqaa abbaa irree jaaruudhaaf hiree waan uumuu danda'uu fi jeequmsi akka hin taanetti yakki akka hin babal'annetti of eeggannoodhaan deemuu danda'uu qaba. Warra akkuma reefu jetti warra jijjiirama fiduu yaalaa jiru gargaaruu qaba. Warra jijjiirama kana gara duubaa dhiibuu barbaadu immoo dura dhaabbachuu qaba. Humna isaa walitti qabatee deemuu danda'uu qaba. Keessattuu immoo paartiin biyya bulchus OPDO'nis taate paartiin mormii godhaa jiru paartiin kaafa'oo filannoodhaaf akka qophaa'anii fi gara filannootti akka deeman dhiibbaa guddaa godhuu qaba. OPDO'n hulaa akka banu heera filannootii fi adeemsa filannoo bulchiinsa filannoo akka jijjiiru paartiin kaafa'oo immoo jabaatee dorgomaa cimtuu ta'ee akka bahu dhiibbaa godhuu deeggarsa godhuu isaan barbaachisa jechuudha. Biyya kanaa yoo kan deemu taate injifannoolee waggoota afran akkasumas waggoota 50 kana argame tiisisuu irratti shoorri qeerroodhaa humna guddaadha. Waardiyyaan injifannoolee kana eegsisuudha. Waardiyyaan saba Oromoo yeroo ammatti qeerroo waan ta'eef dirqama waardiyyummaa kana immoo osoo hin muyne osoo hin rafne of eeggannoodhaan bahuu qaba. Kana immoo akka bahan abdii guddaan irraa qaba. Egaa turtiin xiinxalaa siyaasaaf Daareektarii OMN Obboo Jawar Mahammad waliin taasifnu gara xumuraatti kan nuti dhiyaanne. Obbo Jawar mee gara dhumaarratti gaaffii takkan sin gaafadha. Egaa gaaffiif deebii keenyas gara goolabuutti kan nuti deemnu. Obbo Jawar gara biyyaatti galuu feetu? Maali boo maali na arguun barbaanne moo?
Maal biyya yani by the way biyya kiyya irraas baqadheen baane yani biyya barnootaaf hin bahee akkuma biyya barnootaa baheen asitti hojii hojjechuun barbaachisaa ta'e waan argameetiin hojjedhe. Ani biyyas galus biyya alaas jiraadhu uummata kiyyan tajaajiluu barbaada. Biyya keessa seenee hojjechuun uummata kiyyaaf faayidaa irra qaba. Hojiin amma hojjechaa jiru kanaa ol biyya keessatti hojjechuu nan danda'a jee gaafan amane gaafa uummanni kiyyallee na amansiise gaafa warri an hojiin hojjedhu na amansiisan hayyama nama tokkoon barbaadu affeerra nama tokkoon barbaadu nan gala. Hayyee kabajamtoota daawwattoota televezyiinii OBS Gaaffiif deebii keenya har'aatiin keessummaa ta'anii kan nuuf dhiyaatan xiinxalaa siyaasaaf Daareektarii OMN Obboo Jawar Mahammad toora Skypeetiin argamanii egaa hedduullee ta'u dhimmoonni garaagaraa nuti gabaabsine yeroodhaaf kanumarratti fuulleeffanna. Daawwattoonni keenya hagammaa nu hordofaa turuu keessaniif galata guddaa argadhaan siniin jedhaa an bosonaa dheeressaati. Obboo Jawar Muhammed manni keenya sinittaa baruu har'aaf ulfina argadha. Jawaadha nulleen fagoon jirru jabaadha. Fagoon jirru.